ما شاء الله ربي سنا قدسه ندرا لالو فتلي سيبتا وادي سيبتا كان ميت كان مالي سيبتا كبير اللي كبير سيبتا ساني اللي تشوفها سيبتا نيروتو ها هاجراتو أما اللي سيبتا بلال بروسال كراتي اللي دكون برباداني كراتي سيبتا Adesso che ne avete morte? Come di Kutaa. Kan ada apa? Oh, ini. Oh, dah? Ayo. Okey, dah jalan ah. Lalu, juicy kali sih kita. Juicy kali sih kita. Udah. Okey. Juicy kali sih kita. Nanti lah udah tengok. Tengok tak? Ah, iya sih. Itu pisau dah? Ya? Itu pisau? Ama si tengok dulu ni. Ah, iya sih. Wah, baziki, ha? Hai. Naga. Naga. Itu kam. Jirta. Bagaimana? Wajar. Naga. Jirta dalam tu sah. Mahal dah kan? Nah, itu ni sana tersisa jirani. Hakan saya ni. Hamzah. Hamza. Ya. Gana naik? Amma ganna afuri. Terus masyaallah. Haya. Aya. Mare nagu ayo sadu ke. Asma. Asma orang lagu beda. Nagu madem ta? Aya. Nagu malu jadi nak kan? Malu aja. Malu aja nama wal kesa. Bashanan waktu tu nulle parti sana faedan tani rubaya. Dah sana faedan na.
بدي حمزة كيا حمزة بدي حمزة كيا بدي حمزة هل روح هذا أبو بينا ليسرنا يا ربي وسنا يا ربي كرسي كجرا معلومات أبو وسنا كودا يا ربي جولة دوكا بدمو سنة ما هنا كودا ترى روح يا ربي تنا روح يا ربي من ذكر يا وي حمزة كي يا وي حمزة يا ربي كي يا ربنا فيك ما تبغى روح أبو ما تادي يا ربي حمزة وايو 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 أنا ما تادي ini benar tadi sih Rasen Amma Hamzaan badee na jirta badee beekte amma ati yoo falawii beekte falawii na haadhoo tuufiin kun as jala taabuleetiin nama ta paarkii bashannanaa sanitti bashannansiise jedheetuma maqaa mucaa qabadheetuma achi dhaqee dhiqqoo mataan na dhukkubeet yookaan harkadhee ichaan achi qabu jedhee xiqqoo rifadhu mucaan gareen ni awwalan dhugaa yoo natti fakkaataan jiru beektaman maataa isaa jettu garuu amma tasgabbaayiti sa'atii meeqatti ta'e akkamitti ta'e yeroo san maaltu si bira ture eenyu si bira ture nama beeytu ta'e nama beeyne ta'e maaltu ture bakka kam ture bootaan paarkii keessa bakka kam ture wanni ati yaadattu achi booda hoo achi duraa fi boodatti mucaan baduu duraa fi boodatti maaltu uumame ijoolleen achi xaxxabatanii jiranii yaadachuu yaali ijoolleen hiriyaa isaa kan inni yeroo isa wajjin taphataa turre jirti hayi mucaa safara kamiiti ijoolleen ammoo taawwala achi keessa taphatu achuma keessa jiran namni biraa ammoo tuyyuu akka achi keessa jiran hin jiru ijoollee xaxxabatan san malee garam seenee yaabu eessa seene amma yeroo kaatutti yeroo ati mataan si buwaafatee ciistu yeroo ati kaatu jidduu turte sa'aatiin wanni turte jira daqiiqaa wayii ka turte jira yeroo sanitti namoonni bakka ati jirtu san jiran jira ijoollee naannoo kamiiti ijoollee safara kamiiti wanni ati irraa beektu jira yoo ta'e ijoollee hiriyaa yaadan qabu ijoollee daa'ima ijoollee hiriyaa faana osoo taphatu of biraa isa dhabnaan ijoollee wajjin galuu danda'a maatiin lakkoofsa beekanis itti dawwalan kanuma amma gabbaaneetiin ijoollee naannoo sanii ijoollee yeroo san achi turan osoo safara kam akka ta'an beekte deemnee safaruma keessa gaggaafannee argu waa tokko yaaddain in argama Hamzaan maal taate Hamzaan in argama magaalaa xiqqoo tana keessatti badeettee yaadda magaalaa xiqqoo tana jettan
Godha malee na jala si. Tasgabbaa'ii siin jedhe tasgabbaa'ii waa tokko rakkoon tokko hin jiru. Mucaa kan kee anatu si arga. Mucaan yoo guddate safaruma tiriistireetii kanaa fi foorestireetii kana biran taru. Si galee? Rabbi na abiru kaashi. Akkasuma isaan nuti yeroo sanitti osoo ijoolleen safara kamii harkaa jirtu beeyte baay'ee iyyuu xaaruu nu barbaachisu. Wanni ati yaadattu hin jiru ijoolleen ijatti beeytu ijoolleen namni ati ijatti beeytu ka yeroo san naannoo san ture paarkii san keessa kan ture nama tokko nama lama osoo beeyte baay'ee xaaruu nu barbaachisu kallattii safara dhaqnee gaafannee waan ta'e. Gurbaan tokko na dhufe abboo argaa isaallee hin beekuuni nagaa na gaafatee maaliiree nagama deemtaa dheeni naga gaafatee bakka nagaa lakkii naan jedhee bakka mucaan hoo maqaan isaa eenyu kun naan jedhe Hamzaadhaan jedheeni mataa isaa mucaa mamma badee kana jechuudha Hamzaa kana mataa isaa qaqqalee san na beekaa akkanatti na dubbise jedheetuma ayyee maal hajamteree rakkoo maaltu jira jennaan ilaa waa takka illee hajamne naan jedhe bakka gidduma san ammataan wayii na dhukkube bakka mucaa biraaf chi gargaleetuma muka akkas hirkadhe wayita xiqqoo jedhee akkana milladhu tana buuteen tana deebiteedha. Ndee ka waa'ee xaruun hin beekne. Ya Rabbi, ya Hamza. Bakka waliin jiru. Halo. Foto kan bijin di daima fudi. Daima mereka. Daima nama gesem. Nama kodashan. Dalaga gari dalam itu. Ya, berada di dalam fudi je. Cara jaha Oromo purna farra jaa yola ci wal kabiya
Halo. 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 Roba. Akan nagan. Kita tahu. Sih. Saya. Surah wajib tergati. Surah nama seterusal lantai. Nama bentuk nama bene tahu ada bahasa Cina ini. Dah ya amat. Halo Roba. Ayo. Nama tiga itu. Ya, tiga ya makanan. Ayo. Kau ya. Nama beku dan tahun ini berapa? Satu harga. Sorry. Ya deh. Halo Marco. Kita akan. Agami. Saya ada. Surah wajib terga. Amma akan tamat ya kada daftar alat berbat. Ay. Galatoma. Jazak ya kita sih kalau dulu. Jadi jatah. Marco. Ayah. Jika bikin desa. Ayah. Nojin dalek. Kopi. Ayah. Ini biahan, tertim biah. Warna alih juga rumah. Oji sani tidak bani jalan ni jatuh. Air apa? Galatoma. Tugas menjadi bayi Galatoma. Wan agam kau akan nanti jadi baik. Tari sip salbat tahu dan tak. Ulfado Marco.
Kaasa si egaa jedhama imaan dhufina gamma. Kam, jirta. Hier. Na beeta fakkaata. Diigaa bittinneessaa. Yaa. Miti gurri keessan ala jira. Gurri kee. Bakka fedhaa jira otuma si galche. Jettaami? Ayyee. Akkasuma loorratti. Mati qarqara. Maal asii goote? Nanti maal asii goote si agaafa dhufne iddoo hojii kiyyaatti. Asitti hojjetani? Hojjettanii asatti hojjettaa. Eessa walii qabdan asii? Maal walitti qabna? Asitti dhoositan jechuudha. Maal dhoosina? Eessa dhoositan? Namicha ani maraa ta'e maal dhoisinaa siin jedha? Maal naan eenyu nati? Kanam waan beekne gisee godhattu. Kanama waan beekne waan ani beekne jiru. Maal barbaaddeedha kan jaaru? Ijoolleen asir. Ijoolleen tan. Kaas keessa walii qabdan.
Roba. Maal apa? Kita apa kata? Cakap. Kita singgah bayar kata. Kapi gu tokko. Ara kiigaa deemaa iyyuu maali jedhee dhaabbadhee laala. Maali? Daa'ima kan qofaa miti daa'ima biraatu jira. Ijoollee baay'ee harkaa qaban isaan akka mana deebiiti anas si dawwala. Gonkumaa waa'ee kana nama tokkotti illee ni maala si jee. Nam tokko kan dhageenye waan kana. Wallahi. Halo. 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 Nakam na kami. Rakkoo wayii uumamaa jira. Rakkoo wayii uumamaa jira. Gurbaan tokko na hordofaa jira. Hin beeku ani ijoollee mucaa maayii jalaa fuune san keessaa na fakkaate. Nama hin beeku miti. Takkaan agarre maqaa isaa amma yoo gaafadhu Rabira jecha dhaga'ee ijoolleerra. Rabira jecha dhaga'ee beeki baay'ee rakkoo uume gadda bakka gamoo haaraa ijaaramaa jirutti. Wal agarree jira harkaanuu takka wal dhodhooyne biraa deeme. Nama wanni ta'uu qabu. Kararraa gorsuu qabna yookaan immoo iyyuu icciitii keenya baasuuf deemanii. Wal arguu qabna amma eessarta? Yaa. Kate berdua. Namanya tahu? Hah? Rabira dakap. Ya? Rabira. Amma Naraiga. Mal barbada que nada coisa. तो फिर कैसे तो कैसे तुम देखो तो फिर कैसे जिरे नथिंग ऐसे जिरे तो फिर Najje sarta sinya akkanatti nama sodaate ana waan asitti hundi sitti fakkaata akka malee tudduun keenya maal godha amma maal barbaaddan irraa gaafii gabaabaa hamzaanis jira
Sana meron mo naman beeku. Ijoolleen asiif. Guutumaan natti himi. Dhaga'i. Amana hiikamu. Dhaga'i diigaa. Kilaasii kana keessa yookiin ana yookiin namni tokko nagaan qaba hin jiru. Wal bira namni ba'u hin jiru. Yoo natti himte ammoo dhageeffadhu. Sayyoo taate Dhageeffadhu. Okay. Haasaa achi ol natti hin deebisin. Toofiiq bakka inni jiru natti himta. Bakka ijoolleen jirtullee natti himta. Nagaan gadi. Tanii miti taanaan Waa'ee maali akka taatu beeku. Beeku. Ijoollee maali akka taatu beeku. Beeku. Ayi. Nama kori kuwaa kuwaa ndee. Ini himta maal goota. Bakka ijoolleen jirtu natti himi. Bilaash ofitti hin dheeressin. Waa'ee ijoollee maali. Dhugaa siin jedha ofitti hin dheeressin. Waa'ee ijoollee. Dhugaa yoo natti himte wanni ati lubbuu tante qisa asitti tokko illee hin jiru. Yoo na jette yoo na dargaggoo kan jiru. Okay. Nu akka waa kun beeku. Koy. Tasgabbay. Kabardaa soqan lafa argatan jedha bar. Tur. Toofiiq. Wow. Hello Toofiiq. Si aadeen ture by the way. Diigaan amma yeroo kanatti maal keessa akka inni jiru gammatime. Waa hundumayyuu natti mujjiru. Ofitti amanamummaan qabdanii beekta. Lafa jireenyaa keessan dhoksitanii ilmaan namaati irratti waan hin taane hojjetan. Hattoon hin dhufa si birallee. Guyyaan diigaa waliin dhufitu si waliin dhufitu hin dhiisu. Wal argina. Bakka feete jiraadhu. Akka feete jiraadhu. Rabbiirraa jalaan baatu. Ilaa bilbila keessaa loluu miti. Bilbila keessaa loluun faayidaan qabu. Yoo barbaadde wal argina, okay? Hundaafuu mataa diigaa balbala jalan sii ka'a. Eshi? Dhageesse? Dhageesse? Dhageesse amma dhageesse? Waan hin beekne. Guutuu warri isin hojjettanii fi haguma gaafa isin nagaa qabdanii qofa. Haguma gaafa isin hin qabamini qofa. Waan hin beekne waan isa. Yoo maanuu sin ajjeesin ta'uu si ajjeesuu hin dhiisu. Dhageesse? Jalqaba si ajjeesa. Dhageesse? Yoo maanuu si dhiise? Yoo maanuu si dhiise? Toofiq sin dhiisu. Nama hojii isaa keessa galu Toofiq sin dhiisu. Nama hojii isaa keessa galu kamiyyuu hin dhiisu. Toofiq sin dhiisu. Toofiq sin dhiisu. Hillim godhee si ajjeessa. Garuu du'uun kee ergan ool waan tokko yoo natti himte gaariidha. Bakka ijoolleen jirtu natti himi. Nama hojii amma jalqaba. Bakka ijoolleen jirtu natti himi. Namaatti sodaachiftee himsiftuun. Si sodaachisu fi miti. Ana amma furee hiikee gasi dhiisaan hojii kiyyan irra qallalama Toofiq. Akka inni si ajjeesuun beekaa? Jalqaba si dura. Si duraan du'uura. Diigaa. Bahee waa sii fuudhee deebi'aati. Haga siitti yaade. Barbaadu.
Nagaa booda gaabbisiisu mala. Nama ajjeessaniyyuu akkuma seera addunyaatittu nyaachisanii obaasanii ajjeessan. Okay? Walla sina baan gatiin jiroo Minna arge kun sore. Akka minna arge. Eenyu kun ittiin akka minna arge. Keejama. Akkin akka eeggeessa. Jarra keessatti nama ajajje asii duuka bira. Dhuftee nan baaftu taanaan Toofiq isillee dhumatti. Waan an ta'e kana ta'uun kee lafu. Gareen taane harka seentan. Maal abbaa kiyyaatti akkana fayyadamu. Diga. Kesel jirta. Candu ni. Banyak ni. Malah kan? Hari dah kat bangsa aku. Agar kata tu. Akan awak siap tu saya. Bisa tu bisa jalan dem ni. Kasa. Ya nama. Kal, dah orang sudah. Ya nama. Kana hunda dalagee nagaan taa'u itti yaaddu dogongorteessa ta'e baay'ee dogongorteessa. Wanni ani beeku hin jiru wanni itti fayyadu. Waan fedhe haa ta'u natti. Haa xiqqaatu haa guddatu na fayyadamu. Lubbuu ijoollee daa'imman sanii baraaru. Mucaa tokko fidinaan jedhee na erga. Fuudhee itti fide karaa shanii. Gamoo abbaa shanii irratti. Daa'imman biraa nama meeqa? Daa'imman biraa maaree waliin beektu kan jiru. Daa'ima. Estes baartii dhaquu. Ergamtuu yartuu jechuudha. Ani nuuf yoo argamaa. Ani iyyuu argamaa. Eenyuuf argamaa. Maa innatti? Ergamtuudha bara. Ergamtuu waan ergamteef illee hin bahi. Ani argamaa. Hojii naa kenname. Waa'ee Toofiq natti. Waa'ee Toofiq waan nama. Daa'imman ijoollee eessatti waa'ee Toofiq gaafa tokko akka itti ajjeesu qofaan nan beeku. Akka isa akka duutu kan nama. Rakkoon qabu. Toofiq nama akka yoo rabbi jiraate nama akka keessi qashee hin asitti fakkaatin. Dhagee. Sirraa hiika. Bakka jetti nageessiti. Ijoollee ofii kan itti gootee itti fiddisan yaan si yoo dhiqqaate. Bakka natti himtee akka lubbuu isaanii baraarna godhuu qaba. Amma sirraa hiika wajjii yaa. Bakka ijoolleen jirtu hin beeku. Bakkuma amma jettisan nageessiti. Garuu jidduu kanatti karaa kanatti abshaalummaa fi waan biraa yaadaa tasuma yaadde taanaan ani kama kaleessa waliin turree har'a akkanatti si arge kana. Gara tokkoon ilaa bahuu dandeettu. Bakka isaan itti wal agarree dhoofisuu fiduu danda'a. Bakka bira waan nan beeku jiru bakka inni ijoollee ta'u waan nan beeku. Rakkoon hin jiru. Sirraa hiikaan oke. Suuta. Taani kati. Daa'imman isin guutan abbootiin jira. Kana caalaa biqiltuu.
Hello Roba. Waan siin jedhe. Itti kalooyina jirra beektaa. Bakka wayii amma bootaa si erga. Lakkoofsa karaatis kan manaatis siif erga. Irraa fagaattee sirriitti eegdaa. Gizee inni manaa ba'u makiinaadhaan eegdee na dawwaltu, okay? Ayyaayya. Garuu jechuudha. Ofii kiyyaa waa godha jettee yaaddee ofii keellee akka waan biraa keessa hin galle anallee akka waan biraa keessa hin galchin daa'imallee akka rakkoo keessa hin galchin. Ayyee.